jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti baga nagaa taatan baga nagaan garabboonaan zaawis damee dhuftan isiniin jedha egaa koorsii assessment and evaluation jedhu waliin laalla boonaan zaawis dameen barnoota adda addaa kan kennu chaanaalii YouTube dha an assistant professor Abbayaa Daggafaati yeroo hundumaa kan isin gargaaru kan beekumsa keessan irratti muuxannoo keessan irratti waa isiniif eda'uu danda'u hojii adda addaan dhiyeessaa kanaaf warri haaraani subscribe gochuudhaan maatii ta'a wanni haaraan akkasiin ga'uuf immoo bell ringii tuqaaggu subscribe gootan warreen kaaniif illee qoodaa share godha like commentiinis isin himmeedhu chaanalicha garuu akka inni guddatuuf hin fayyada ulfaadha welcome assessment and evaluation yemmuu laallu koorsiin kun koorsii barattoonni hedduun across Ethiopia fudhatanidha kunis akkamittiin barsiisaan tokko barattoota madaaluu akka danda'u akkamittiin leenjisaan tokko leenjitoota isaa madaaluu akka danda'u kan irratti beeknu ibsamu waan ta'eef akkasin barattan akka isin hordoftan jaalalaan isin afeera jechuudha welcome baga nagaan dhuftan kutaan kun kan inni ittiin eegalu introduction dha unit 1 ilaalla dursine definition of key terms akkana jechuun hiikaa jechoota ijoo jechuudha hiikaa jechoota ijoo isaan kunis test measurement assessment and evaluation test measurement assessment evaluation test jechuun maal jechuudha test jechuun it refers to a set of questions prepared to be answered by a student is an instrument that teachers use to collect sample behavior of their student toolidha an instrumentidha meeshaa safartuudha meeshaa kamii gaaffilee adda addaa kan of keessaa qabu barsiisotaan kan qophaa'u barattootaan kan deebi'u kan amala barattootaa ilaaluudhaaf jijjiiramuusaaf dhiisuusaa dabaluusaaf dhiisuusaa itti ilaaluudhaaf fayyadamu test jedhama jechuudha kanaaf test jechuun meeshaadha jechuudha meeshaa maali meeshaa safartuu amala namaa ta'uusaa beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha akkuma meetiraan dheerinaaf gabaabina meeshaa tokko safarru akkuma kana testiidhaan immoo jijjiiramuu dhiisuusaa dabaluu dhiisuusaa hir'isuu isaa kan amala barattootaas ta'e amala namootaa ittiin safaru it is an instrument or a tool used to measure a behavior of students whether it has changed or not sample behavior idhamu sample behavior jechuun guutummaan osoo hin taane bakka bu'aa amalaa jechuudha bakka bu'aa amalaa fakkeenyaaf amalli ofitti amanamummaa barattoota Dirreedawaa Yuunivarsiitii maal fakkaata jennee yoo safaruu barbaanne barattoota 15,000 oltu jira kan 15,000 hunda safaruu hin dandeenyu maal goonare bakka bu'oota yookiin sample kanaamunaa jedhamu san keeyaa funaanneetu ilaalla jechuudha akkuma kana amaluma namaa hunda isaa safaruu hin dandeenyu amaluma keeyaa'u muraasa bakka bu'aa amalootaa fudhanna jechuudha saniif testiin meeshaa yookiis qodaa ittiin jijjiirama amalaa safarru ta'uusaa beekuun barbaachisaadha kanaaf yeroo baay'ee testiin gaaffii barsiisaan 10 keessaa qoru 5 keessaa qoru qofa osoo hin taane gaaffii hunda of keessa qabachuu danda'a final exam mid exam ta'uu danda'a chapter test ta'uu danda'a even assignmentiin test jedhamuu danda'a jechuudha akka definitionii kanaatti kana beekuun baay'ee barbaachisaadha since it is a tool it can be a test meeshaadha waan ta'eef assignmentiin group workin presentationin test ta'uu danda'a jechuudha gosa qormaataa adda addaa illee of keessaa qabaachuu danda'a true false test ta'uu danda'a multiple choice filannoon test ta'uu danda'a
matching from scene test ta'uu danda'a. Bakka duwwaa guutuu short black space test ta'uu danda'a. Essay question variation test ta'uu danda'a. Measurement. Measurement refers to the process of quantifying dimensions of physical objects or converting attributes of individual students into numbers. Measurement in immoo process jedha. Wanti beekuu sirra jiru process. Kan nama ajaa'ibu sadeen hafan kun processidha. Measurementiin processidha. Assessmentiin processidha. Evaluation processidha jechuudha. Process jechuun adeemsa. Process jechuun adeemsa bakka wayiitti jalqabee itti fufee bakka wayiitti xumuru jechuudha. Not short single action. Gocha tokkicha gabaabduu miti jechuudha. Adeemsa gulantaa adda addaa of keessaa qabu jechuudha. It refers to the process of quantifying dimensions of physical objects or converting attributes of individual students to numbers. Amma gaan kuni measurement yommuu jennu adeemsa haala wantotaatii fi amala namootaa lakkoofsatti jijjiiru jechuudha. Quantify gochuu jechuun lakkoofsatti jijjiiru, amala lakkoofsatti jijjiiru ta'a, dimensionii yookiis haala meeshaalee irra lakkoofsatti jijjiiru measurement ta'uu danda'a. Hojjaa namaa safaruun fakkeenyaaf hojjaa namaa lakkoofsatti jijjiiruu jechuudha. Yookiin inchiidhaan yookiin meetiriidhaan keenya. That's what we call measurement. Furdina namaa safaruun kiloogiraamiidhaan kaa'uu dandeenya, paawundiidhaan kaa'uu dandeenya. Kun measurement jechuudha. Lakkoofsatti jijjiiruu keenya measurement jedhama. And it's a quantitative description of a student's sample behavior, academic performance. Hojii barattootaa lakkoofsaan ibsu jechuudha. That's what we call measurement. Amala namaas ta'ee haala wantootaa gara lakkoofsaatti jijjiiruun measurement jedhama jechuudha. Assessment. Assessment, again, it is a process. Ammas adeemsa jechuudha. Waan bakka tokkotti hin dhaabbanne, waan adeemsa jechuun wanta steepii of keessaa qabu, wanta processii of keessaa qabu, wanta sadarkaa of keessaa qabu, kan itti jalqabu, kan itti fufu, kan itti xumuru. That's what we call process. Processii maali? Gaazarii gochuu, funaanuu, rikardii gochuu, galmeessuu, interpreetii gochuu, hiikaa itti kennu, yuuzii gochuu, itti fayyadamu. Maalitti? Academic assessment result. Free madaallii barumsa barattootaa. Free madaallii barumsa barattootaa kan lakkoofsatti jijjiirame san measurementiidhaan funaanuu, galmeessuu, gathering, recording, interpreting and using. Kanaaf assessment. Egaa iddoo kanatti ilaalaa kan jirtani measurementiin testii of keessaa qaba, assessmentiin measurementii of keessaa qaba. Evaluation immoo kanneen sadan of keessaa qaba. It's a process, general process. Hammataadha jechuudha. Inni kuni sadan isaanii hammata, assessmentiin lamaan isaanii hammata, measurementiin testii of keessatti hammachuu danda'a jechuudha. So as keessaa general income yoo jenne evaluation ta'a jechuudha. So evaluation jechuun immoo adeemsa wanta safaramee dhume tokkotti hiika kennu gaarummaa isaaf gadhummaa isaatti. It involves attaching values to the thing or person being evaluated. In short, it related with analysis and comparison of actual progress versus prior plans. It's oriented toward improving plans for future implementation. Karoora keenyaa fi adeemsa keenya wal bira qabnee ilaaluudha. Jalqaba maal karoorfanne amma eessa jirra? Eessa geenyeerra? Bakka karoorfanne tokkorra hammam deemneerra? Hammam bira geenyeerra kan jedhu ilaaluudha. That's what we call evaluation. Waan hojjetame tokkotti gatii kennu. Fakkeenyaaf firiin barattootaa average ka semesteeraa 100 keessaa 50 yoo fide barataan tokko darbuu qaba moo kufuu qaba? Evaluation jechuudha. Kana murteessuun evaluation. So murtoo dabarsuudhaaf karoora fooyyessuudhaaf hojii sattaanu fooyyessuudhaaf future implementation kan nu fayyadu evaluation. Mana barumsaa tokko fakkeenyaaf 60 gochuu danda'a passing markii qabxii ittiin darban tokko 80 tokko 70 kun hundi evaluation. Evaluation jechuun gadhummaaf gaarummaa madaallii tokkoo murteessuu jechuudha. Guddummaaf xinnummaa madaallii tokkoo murteessuu. That's what we call evaluation. So iddoo kana isaan kana sirriitti gochuun baay'ee isin fayyada jechuudha. Purpose. Faayidaan academic assessment maal? Purpose of academic assessment. Faayidaan madaallii barumsa barattootaa maal fayyada? Barsiisota maal fayyada? Barattoota maal fayyada? Tokko to plan instruction. Barsiisaanii
baruu barsiisuusaa akka inni karoorfatu achirraa ka'ee yookiin adeemsa akka jijjiiru yookiin akka fooyyeffatu godha. 2 to diagnose student difficulties. Rakkoon barattootaa maal akka ta'e akka adda baafatu isa fayyada. Eessatti akka hubatan eessatti akka hin hubanne. 3 to select and or place students. Barattoota adda baasanii ramaduu. Place jechuun ramaduu jechuudha. Select jechuun filuudha. Akka fedhii isaaniitti ta'uu danda'a, akka dandeettii isaaniitti ta'uu danda'a, akka kennaa isaaniitti, akka quality isaaniitti. Fakkeenyaaf barataan social science barachuu qabu isa kamii, natural science kan barachuu qabu isa kamii. Yoo sadarkaa university ta'e immoo barataa isa kamtu natural science keessaa health kutaa muummee fayyaa seenuu qaba, isa kamtu muummee barsiisuuf baruu barsiisuu seenuu qaba. Ka jedhu place gochuuf illee academic purpose of assessment irraa arganna jechuudha. To group students based on their ability. Akka dandeettii isaaniitti barattoota ramaduu. To improve students learning through feedback, advice and motivation. Barattoota galtee fi dubdubee irraa fayyadamanii akka isaan gorfaman akka isaan kaka'an gochuu. Beekamaadha barataan gaafa qabxii isaa ilaalu yoo hojjeteera ta'e motiveetii ta'a ni kaka'a jechuudha. Amilee argata, moraalee argata. Yoo kufe immoo galtee argata. Eessatti argame, eessatti dogoggoree, eessatti argatedha. Kanarraan kan kee barsiisaan immoo waan barataan argate irratti hundaa'e advice gorsa kennuu danda'a. Kun hunduu faayidaadha. Purpose jedha jechuudha. To assign grade and evaluate learning. Barachuu barattootaa sirriitti gamaggamanii sana booda gireedii kennuuf illee fayyada jechuudha. Principles. Haldren academic assessment mal. Assessment is a means to an end, not an end by itself. Assessment yookiis madaalliin barumsa barnoota barattootaa mata isaatiin galma miti adeemsa gara galmaatti geessudha. Means to an end. Mata isaatiin dhuma osoo hin taane adeemsa gara dhumaatti geessudha. Barsiisonni tokko assessment yookiis madaallii sana fudhanii dhuma gochuu barbaadu. Kana jechuun fakkeenyaaf qormaata cimaa baasuudhaan qormaata nama dogoggorsu baasuudhaan qormaata kana maaliif akkasitti hojjette maaliif dogoggorte jedhanii achirratti xiyyeeffachuudhaan akka qabxiin barataa gadi bu'u godhanii dandeettii qorumsa barattootaa qoruu jechuudha. Waan barsiisan madaaluurra maal madaalu jechuudha barsiisonni tokko madaallii isaanii madaalu barattootaan. Fakkeenya say A if the statement is correct, say B if the statement is incorrect. Maali A namatti roji maaltu walitti fida B maaltu false hojii walitti fida. Barattoonni egaa ariifatanii true false gaafa jedhanii x godhachuudha. Kun baay'ee dogoggora guddaadha. Kanarratti baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Takka immoo say true if the statement is correct, say false if the statement is incorrect. Kana jechuun maal jechuudha? Say jechuun jedhee jechuudha. Ammatu kan barataan tokko ka'ee kornee irraa true jedhee question number 4 false ammatu ni jedhee maaliif say jettaniitu kan say jechuun jedhee jechuudha. Kanaafi right jedhamu qaba jechuudha. Right true if the statement is correct, right false if the statement is incorrect. Isayyuu eessatti on the space provided in front of the question gaafficha duratti bakka kenname gabaabduu kana irratti barreessu ta'uu danda'a or on the answer sheet provided ta'uu danda'a. Kanaaf gaafa assessmentiin nama hin dogoggorsine yoo assessmentiin kennu barattoota dogoggorsee akka isaan kufan godhe garuu it has become an end by itself ofii isaatiin dhumate jechuudha. Kan dogoggora. Proper assessment requires preparation of assessment plan in advance. Madaalli milkaa'e gaggeessuudhaaf madaalli sana qopheessuudhaaf dursanii qophaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Kun gaaffii hin qabu. Gaafa barsiifnu gaaffii fakkeenyaaf gaafa barsiifne sana gaaffii baasuu kun amma dursanii qophaa'u jechuudha. Selection of assessment procedure requires an awareness of their limitations.
Egaa assessment procedure adda addaa jira, gosni madaallee adda addaa jira, true false jira, adeemsi isaa adda addaa, eessatti jalqabuu qaba, kamtu itti fufuu jalqaba, yeroo baay'ee true false jalqabuu qaba, sana booda matchingidhaan itti fufuu qaba, kana booda multiple choice itti fufuu qaba, sana booda fill in the blank space, sana booda esseedhaan itti fufuu qaba jedhanii jiru. Kun dhimma sababa mataa isaati qaba, advantage disadvantage saayinsii mataa isaati qaba. Kun amma adeemsa jechuudha. Procedure isaa beekuun barbaachisaadha. Barsiisaan tokko kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Assessment procedure should be relevant and appropriate to what is to be measured. Wanta madaalamuu qabu madaaluu danda'u sarara jira jechuudha. Assessment should be based on comprehensive and evidence. Madaalliin keenya wanta qabatamaa waliigalaa irratti kan hundaa'e ta'uu sarara jira jechuudha. Barattoota kutaa adda addaa akkuma barsiifnu isa kaan hanga chaaptarii 3, isa kaan hanga chaaptarii 4, isa kaan hanga chaaptarii 5tti barsiifne garuu gaafa qormaata baafnu fakkeenya hanga chaaptarii 5tti barataa hundumaaf baafna taanaan kun dogoggora. Evidensii guutuu yookiis hammataan hin jiru jechuudha. Kanaaf kun baay'ee barbaachisaadha. Barataa kutaa kilaasii keessa jiruuf illee evaluationiin keenya, madaalliin keenya barattoota hunda giddu galeessa kan godhatee fi even contentii yookiis qabiyyee barnootaa hunda giddu galeessa kan godhatu ta'uu qaba. Kun immoo comprehensive evidence jedhama jechuudha. Comprehensive assessment requires a variety of assessment strategies and procedures. Egaa comprehensive assessment jechuun madaalli waliigalaa jiraachuudhaaf yoo barbaachise gosni yookiis tarsiimoon madaalli adda addaa fi adeemsa adda addaa jiraachuu jira jechuudha. Barsiisaan tokko tokko true false qofa baasaa oola. Dhumarratti multiple choice 10 faa baasa jechuudha. Sirrii miti. Barataan tokko tokko true false danda'a. Tokko tokko filannoo danda'a, tokko tokko firoomsii danda'a, tokko tokko bakka duwwaa guutuu danda'a, tokko tokko immoo barreessii danda'a. Kanaaf barattoota hundumaatiif fedhii isaanii eeguudhaaf jecha comprehensive hammataa fi bal'aa ta'uu sarara jiraachuu strategy irratti gosa madaalii irratti illee. 7. Assessment should be fair, accurate and manageable. Madaalliin barattootaas haqa qabeessa hunda giddu galeessa kan godhate. Kan baay'ee hin ulfaanne, kan baay'ee salphanne, accurate, sirrii, dhugaa kan of keessaa qabu. Manageable, kan madaaluu danda'uu fi kan madaalamuu danda'u ta'uu sarara jira. Barsiisaan tokko tokko gaaffii 100 qopheessee sororsuun isatti ulfaata jechuudha. Manageable miti jechuudha. To'achuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf waan to'atamuu danda'u, wanta dhugaaf sirrii ta'e, wanta feerii, haqa qabeessaa fi loogii hin qabne. 8. Assessment should be integrated into the teaching and learning cycle. Marsaa baruuf barsiisuun kan wal qabate ta'uu sarara jira. Akkana jechuun hunda jalqaba pireedii tokko kaasee hanga pireedii 30 yoo baratan tokkoon pireedii keessatti baratan sana waan baratan sana of keessatti qabachuu qaba jechuudha. Basic assumptions of assessment. Walumaa galatti yaadni madaaliif jiru maal fakkaata? Improved teaching improves learning. Barsiisa fooyya'aan barnoota fooyya'aa fidaadha. Teachers need to set goals first to improve effectiveness of their teaching. Barsiisonni barsiisuu isaaniitti milkaa'uuf yoo barbaadanii dursanii first goolii kaayyoo karoora qopheeffachuu qabu. 3. Students need appropriate feedback to improve their learning. Barattoonni edda madaalamaniin booda firii madaallii isaanii, firii qormaata isaanii dafanii arguu qabu. Feedbackii galtee dubdeebii argachuu qabu. Maaliif? To improve their learning. Barataani madaallii irraa fayyadamuudhaaf, assessment irraa fayyadamuudhaaf dirqama firii qormaata isaatii arguu qaba. 4. Teachers can undertake assessments that most likely improve teaching and learning. Teachers can undertake assessments that most likely improve teaching and learning. Barsiisonni madaallii baruuf barsiisuun akka fooyya'u godhan fayyadamuu isaarra jira. 5. Classroom assessment does not require specialized training. Kutaa barsiisan keessatti barataa madaaluun leenjiruma adda ta'e tokko waanuma baay'eedhuma arbeeffame tokko hin barbaadu jechuudha. Giddugaleessumatti yoo leenji'anii barattoota isaanii sirriitti madaaluu danda'u. 6. Collaborative assessment enhance learning and personal satisfaction. Yeroo baay'ee barsiisonni
koorsii tokko yookiin sabjektii tokko gosa barnoota tokko barsiisanii hedduudha. Waliin yoo qormaata baasanii tokko baruu barsiisuu fooyyessuu, lammaffaa milkaa'ina fida, gammachuu fida. Kanaaf collaborative assessment jechuun waliin madaaluu. Enhanced learning. Even waliin madaaluu jechuun barsiisaa qofa miti. Barsiisaa barataan walii galuu irra jira. Kanatu barachuu isaanii fooyyessa. Barachuu jijjiirama amalaa kan fidu kana. Yeroo baay'ee qormaata akkamitti fudhata barsiisaanii kan ittiin barataa ittiin dabarsuuf ittiin koffisu. Kun dogoggora guddaa. Assessment and evaluation is not simply to decide which students should pass and which students should fail. Rather, it is used to help the students. It's used to help the students to improve their teaching and learning process, improve their behavior. Kana ta'uu irra jira malee madaaluun barataa qoruun ittiin barataa qormaata kan jedhu kun mataan isaayyuu sirrii miti gaaffii jechisa qoruu wajji wal qabata waan ta'eef. Assessment and teachers professional competencies. Kana jechuun maal jechuudha? Madaallii fi dandeettii ogummaa barsiisotaa maal fakkaata? Maal fakkaachuu qaba? Madaallii fi dandeettiin madaallii barsiisotaa ogummaa barsiisotaa maal fakkaachuu qaba? Tokko waan shan qabaachuu qaba. Teachers should be skilled in choosing appropriate assessment procedures. Barsiisonni ogummaa ittiin gosa madaallii adda addaa filatan qabaachuu isaarra jira. Skilled appropriate assessment procedures. Adeemsa madaallii, gosa madaallii, haala madaallii hunda filachuu danda'uu qabuudha. Ogummaa filachuu qabaachuu qabu. Lama. Teachers should be skilled in developing appropriate assessment tools. Testi tools sala jenna sana jechuudha. Teknikii instrumentii assessmentiidhaaf fayyadan. Amma kun procedure adeemsa. Fakkeenyaaf madaalliin kamiyyuu kaayyoof karoora baruuf barsiisuu wajjin walitti hidhachuu qaba. Isa jedhu beekuun nurra jira jechuudha. Nuti sample behavior madaallaan yookiis amala bakka bu'ee jijjiiramaaf eegamu sana madaallaan. That means objective jechuudha. Objective jechuun behavioral change jechuudha. At the end of this lesson, the students will be able to list the 5 types of plants jennete. Dhuma barumsa kana irratti barattoonni dandeettii gosoota biqilootaa 5 ibsuu qabaatu. Yookiis tarreessuu qabaatu jennee yoo ta'e deemnee dhuma irratti qormaata keessatti gaaffii kana madaalu baasuun dura jira jechuudha. Faayinaalii keessa ta'uu danda'a, miid egzaamii keessa ta'uu danda'a, bakka hunduu jiraachuu irra. Objektiivii kana achiif gochuu isaanii dhiisuu isaanii. Amala biqiloota adda baasuu argachuu dhiisuu isaanii, deevelooppii gochuu guddisuu dhiisuu isaanii kana gaaffiin adda baafanna. Maal jechuu jennee gaafachuu dandeenya? Which of the following can be categorized under the 5 groups of plants? Gosoota biqilootaa 5 keessatti hammatamuu kan danda'amu keetii kam jennee gaafachuu dandeenya. Yookiin immoo gosa biqilaa akkasii keessatti kan ramadamu, speeshii akkasii kan ramadamu as keessaa isa kami jennee gaafachuu. Kunis objektiivii sana wajjin waan ta'eef. Yookiin immoo dhumarratti gosa biqilootaa 5 jiran tarreessitii ibsi jennee essee keessatti barreessii keessatti gaafachuu dandeenya. Kun adeemsa jechuudha. Adeemsa. Tuuliin immoo teestiidha. Isa kamtu irra caalaatti objektiivii kana meejarii gochuu danda'a kan jedhu. Tuul jechuun teestii jechuudha. True false moo, multiple choice moo, matching moo, writing essay question moo, fill in the blank space moo, which one is appropriate? Isa jedhu irratti beekuu irratti, guddisuu irratti, barreessuu irratti ogummaa qabaachuu qabu. Sadaffaa, teachers should be skilled in administering, scoring and interpreting assessment results. Yes.
Barsiisonni qormaata qopheessuu qofa miti. Adeemsa adda baafachuuf beekuu qofa miti. Qormaata qopheessuun jira isa qofa miti. Qormaata qoruu administeer kutaa keessa deemanii qormaata hiranii barataatti kennanii harkaa sassaabanii galuun ogummaa mataa isaa danda'e. Akkatti barataan taa'u arreenjii godhanii kaa'uun fakkeenyaaf qorumsa koodiidhaan qopheessuun kun iskiilii ogummaa barbaada. Beekuun nurra jira jechuudha. Kan biraan iskoorii erga funaannee galle immoo sororsuu iskoorii akka itti sororsinullee baay'ee murteessaadha jechuudha. Qabxiin gaaffiin tokko qabxii meeqa baata? Fakkeenyaaf yeroo baay'ee turuu foolsii fa'aa lama baachisu, sadii baachisu yookiin multiple choice fa'aa lama fa'aa baachisu kun baay'ee dogoggora jechuudha. Literally seerri qormaataa tokko ol baachuu hin qabu. Keessumaa objective questions tokko ol baachuu hin qaban. Kuni dirqama jechuudha. 50 taanaan 50 keessaati. Yoo ta'e illee tokko gadi malee tokko ol baachuun tokko barataa dhuma muraasa argatu simmiidha, muraasa kan dhabu simmiidha. Inni akkatti interpretii godhan assessment result sanallee akkatti hiikatti kennan isa kamtuu gosa kamtuu paartii isa kamtuu ulfaatee isa kamtuu salphatee isa kamtuu giddu galeessa isa kamiin qabxii ol kaasu gadi buusu kan jedhullee murteessaadha jechuudha. Administering, scoring, interpreting assessment result. Teachers should be skilled in using assessment results when making decisions. Evaluation jechuudha. Evaluation ira kun immoo maaliif making decision in evaluation jenneerra. Maalirratti hundoofne measure ila isheen kun measurement. Measurement is la maal jenneerra gaafa define goonu it is a process of gathering, recording, interpreting and using information by the test jennee jirra. I mean assessment jechuudha. Kun assessment measurement in quantifying number, quantifying behavior jenneerra. Inni kun assessment. Assessment gara evaluation itti gaafa guddifnu immoo decision making idha jechuudha. Waan assess goone sana gara murtootti jiruuf illee ogummaa barbaada jechuudha. Shanaffaa teachers should be skilled in communicating assessment results. Barsiisonni egaa waan barataan fide kana firii barataadha gaafa barataaf ibsan illee ogummaa ittiin ibsan qabaachuun barbaachisaadha. Communication skill jechuudha. Kana jechuun tokko barsiisaan tokko kutaa kana keessaa barattoonni afur qabxii gadaanaa fidanis isaanis Tolasaa, Kabbadaa, Jireenyaa, Hamzaa nama qabaasu. Ijoollee kana amma jabeessuudha moo laaffisuudha? Ijoollee kana haamilee isaanii gadi buusuudha moo ol kaasuudha? Sirrii miti hin beekan jechuudha. Isa dhuma fide amma kun immoo kudhan keessaa tokko ni fide laasa kana kun amma faayidaa maal qaba? Aateetu naggaadee taate sii wayyaa jechuudha. This is a very big mistake. So kunillee dandeettii mataa isaa dandee barbaada ulfaadha galatooma. This is chapter 1. Please subscribe, share and comment. Arraa keessa warri haaraa taatanii miseensa ta'a. Subscribe godhaa. Achumaan immoo like godhaa. Achumaan immoo yaada keessan barreessaa comment godhaa. Achumaan immoo namoota biraallee itti afeeraa. Chaanalichaa guddatu kan keessanii. Thank you so much. Galatooma. Bonanza Wisdom Channel. Have a good time. Turtii gaarii qabaadhaa. Kabajamaa.